Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Firiimaan. Har'a immoo dhukkuba hamaa biyya keessa deemaa jiru kana wantoota tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Firiimaanidha. Viidiyoo keenya hamma dhumaatti daawwadhaanis affeerraa keenya. Kaaronaaf vaayirasiin gadaames haadhaarraa kaasee harka keenya fuula qaqqabuu dhiisuu ni dandeenya gaaffii ogeessonni gaggaafatanii deebii ofumaa itti kennanidha. Ogeessonni fayyaa namoonni bebbeekamoon guutummaan addunyaarra jiran weerara COVID-19 ittisuudhaaf wanti barbaachisaaf ijoo ta'e harka keenyaan fuula keenya qaqqabuu dhiisuu jechuun gorsa kennu. Yeroo haasofnus ta'e wantoota garaagaraa yeroo raawwannuuf fuula keenya qaqqabuun namoota hedduuf baramaadha. Ta'u malee maaliif ammoo fuula keenya qaqqabna amma erga qajeelfamne akkasii kennameen booda dhiisuu ni dandeenya gaaffii jedhu ofuma gaafatanii ofuma ammoo xiinsammuu isaaniitii yaadanii deebii itti kennaniiru. Ogeettiin xiinsammuu Naataashaa Tuwirii akka jettutti wanta barree kana salphaatti dhiisuun rakkisaadha. Sababni isaas immoo uumama keenya walitti waan qabatuufidha jette. Ogeettiin kun akka jettutti harka keenya fuula keenya qaqqabuun qaama uumama keenya keessaa tokkoofidha. Kanaaf ammoo yeroo fakkeenya kenne dhalli namaa gadaames haadha isaa keessa yeroo jirullee fuula isaa akka qaqqabatu ibsite. Xiinsammuu fi ogeettiin kun akka jettutti namni yeroo dhalatullee garaa keessa kan jiru yoo ta'u garaa keessattis qaama ofii irraa darbee fuula ofii qaqqabachuun akka ibsituun nuuf ibsiteetti. Harki keenya fuula keenya akka qaqqabnu hin qabne irra deddeebine ofitti himnullee fuula keenya yoo qaqqabne ammoo dhukkubsachuu akka dandeenyu yaadnullee wantoota nutti jennuuf yaadnu guutummaatti uumama keenyaan ala wanta ta'eefidha jette. Yeroo fuula keenya tuqaa jirru yeroo of tasgabbeessinu yookaan wanta tokko irratti yeroo xiyyeeffannoo kennuu barbaannu ta'uu danda'a. Ogeettiin xiinsammuu kun akka jettutti fuula keenya irraa qaamota keenya yeroo harka keenyaan qaqqabnutti qaama keenya keessa bakki muddamaa jiru akka dadammaqu taasisa. Kana gochuudhaan ammoo paarsimaatimeetikii kan jedhamu sirna narbii keenya akka dadammaqu taasisna. Kun immoo karaa ittiin ofii keenyaa ittiin of tasgabbeessinu keessaa isa tokkodha. Amala sarootaa fi adurreewwan irratti ilaaluun ni danda'ama. Kan jette ogeettiin kun daa'imnis maatii isaanii irraa ilaaluun wanta wal fakkaatu ni godhu jette. Maatiiwwan yeroo na'anitti aariin itti dhaga'amutti yookaan wanta tokko ajaa'ibsiifatanitti fuula isaanii harka isaaniin kan qabatan yoo ta'e ijoolleen ammoo maatii isaanii godhan irraa deebi'uun isaanii carraa bal'aa qaba jette. Wanti bitaa namatti galu garuu fayyaa keenyaaf jecha fuula keenya harka keenyaan qaqqabuu dhiisuun baay'ee barbaachisaa yoo ta'e jirutti osoo hin yaadin harka keenyaan gara qaama fayyaa keenyaaf barbaachisaa ta'anitti akka geessinu ta'a. Harka keenyaan fuula keenya qaqqabuu dhiisuun waan hin danda'amne waan ta'eef amala keenyaa kana dhiisuudhaaf malli furtuu ta'ee amala akka fuula keenya akka irra deddeebinee qaqqabnu nu taasisa hir'isuudha. Dabalataanis akka harki keenya gara fuula keenyaa deemee hin qaqqabne dhorkuu shaakaluuf yeroo harki keenya gara fuula keenyaatti ergamullee eessaa akka qaqqabnu hordofuuf murteessuun shaakaluun ni danda'ama jette. Fakkeenyaaf yeroo dubbatan harki keessan fuula keessaniif dhiyeessaniif sosoochaa kan haasoftan yoo ta'e harki keessan akka fuula keessan tuqu waan taasisuu maluuf harka keessan fuula keessan irraa fageessuu yaadachuun isinirra jiraatam jette. Kanaaf ammoo quba harka keessanii abboottanii sarbaa keessan irra akka taa'u gochuudhaan harki keessan gara fuula keessaniitti akka hin dhiyaanne amala gochuu danda'u uummachuun isinirra jiraatam. Kana gochuun yeroo harki keessan fageenya irra jiru sochoo'uudhaan osoo hin beekin gara fuulaatti qajeeluu salphaatti hubattanii maal gochuu akka isinirra jiru murteessuun to'achuu akka dandeessan isin gargaara. Harka keessan fuula keenya kan tuqnu yoo ta'e ammoo harki keenya qulqulluu ta'uu qaba. Keessatti yeroo dhibee kaaroonaa vaayirasiin saffisaan tamsa'aa jiru kanatti uumama keenya irraa jalqabnee amala nu waliin ture akkasumas amaloota barootaaf baranne harka keenyaan fuula keenya qaqqabuu dhiisuu danda'uun nurra jiraatam jette ogeettiin kun. Yoo ta'uu baate ammoo irra deddeebi'uudhaan bishaan qulqulluu fi saamunaadhaan harka keenyaan sirriitti dhiqachuudhaan dhibee kaaroonaa vaayirasii kanneen biroorraa of eeguu akka qabnu ogeessonni fayyaa gorsa kennaniin isheen kunis akka xiinsammuu fi yaada ogeessa fayyaa taatetti gorsa kana nuuf laatteette. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota Firiimaan
qophiin keenya akkuma itti fufetti jira nu wajjin turan affeerraa keenya. Kallattiin addunyaa lakkoofsa namoota kaaroonaa vaayirasiin qabamanii miliyoona walakkaa darbe. Dhibeen kaaroonaa vaayirasii ji'ootan dura chaayinaa kutaa biyya Hubei keessatti mul'ate yeroo ammaa ardii Antarktikaa malee ardiiwwan biroo wal gaheera. Dhukkubni maqaan COVID-19 jedhamuun kenname kun sirna hargansuu miidhuun ho'a qaamaa fi qufaa gogaan eegala torban tokko booda hafuura nama kuta. Dhaabbatni fayyaa addunyaa koroonaa vaayirasii dhibee addunyaa weerare yookaan paandaamik jechuun ibseera. Waliigalatti namootni dhukkuba kanaan qabaman 691,859 yoo ta'u kan du'an immoo 32,910 gahaniiru. USA'n amma yeroo ammaa kana chaayinaa irra darbite sadarkaa tokkoffaarra jiraachuun ishee beekameera. Namoota 125,227 yoo qabaman kan du'an 2,197dha. Xaaliyaaniin yeroo ammaa kana chaayinaa dursuun lammaffaarra itti argamti. Namootni 97,689 yoo du'an 10,779 addunyaa kanarraa dhukkuba kanaan du'an boqotaniiru. Chaayinaan 82,122 yoo taate namoota 3,304 du'an dhabdeetti. Ispeen namoota 78,797 yoo qabaman namoonni 6,528 dhibee kanaan addunyaarraa godaaneera. Jarman namootni 58,247 yoo qabaman namoonni 455 du'an addunyaa kanarraa boqotaniiru. Iraan namoota 38,309 yoo qabaman namoonni 2,640 dhukkuba kanaan du'aniiru. Firaansi namoota 37,575 yoo qabaman namoonni 2,314 du'an boqotaniiru. United Kingdom namoota 19,522 yoo qabaman namoonni 1,228 du'aniiru. Switzerland namoota 14,829 yoo qabaman namoonni 300 ta'an dhukkuba kanaan du'aniiru. Netherland namoota 10,866 yoo qabaman namoota 771 dhabdeetti. Belgium namoota 10,836 yoo qabaman namoota 431 du'aniiru. Kooriyaa Kibbaan namoota 9,583 yoo qabaman namoota 152 du'aniiru. Oostiriyaan namoota 8,648 yoo qabaman namoota 86 dhabdeetti. Turk namoota 7,402 yoo qabaman namoota 108 du'an dhabdeetti. Poorchugaal namoota 5,962 yoo qabaman namoota 119 du'an addunyaarraa godaananiiru. Kaanaadaan namoota 5,878 yoo qabaman namoota 64 du'aniiru. Norway namoota 4,239 yoo qabaman namoota 25 ta'an du'aniiru. Austraaliyaan namoota 3,966 yoo qabaman namoota 16 du'aniiru. Biraazil namoota 3,904 yoo qabaman namoota 1,117 qofa kan du'an. Israa'el namoota 3,865 yoo qabaman namootni 15 qofa kan du'an. Swiidin namoota 3,700 yoo qabaman namoota 110 qofa kan du'an. Rippaabilik Cheek 2,716 yoo qabaman namoota 13 kan du'an. Maleeshiyaan namoota 2,470 yoo qabaman 35 du'aniiru. Ayirlaand namoota 2,415 yoo qabaman 36 du'aniiru. Deenmaark 2,395 yoo qabaman namoota 72 du'aniiru. Chiiliin 2,139 yoo qabaman 7 kan ta'an du'aniiru. Luksemburg 1,950 yoo qabaman 21 du'aniiru. Ecuador 1,823 yoo qabaman 48 du'aniiru. Poland 1,771
yoo qabaman 20 kan ta'an du'aniiru. Roomaaniyaan 1760 yoo qabaman 40 du'aniiru. Egaan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kan amma isinii ibsaa jiru namoota qabamaniif namoota du'an addunyaarraa waliin geenye kan isinii ibsaa jiru kan ta'u yoo ta'e viidiyoo kana hamma dhumaatti hundumti keessan daawwachuun dhugaa jiru bara. Roomaaniyaan 1760 yoo qabaman 40 kan ta'an du'aniiru. Jaappaan 1693 yoo qabaman 52 du'aniiru. Ruusiyaan 1534 yoo qabaman 8 du'aniiru. Paakistaan 1526 yoo qabaman 14 du'aniiru. Filiippiins 1418 yoo qabaman 71 du'aniiru. Taayilaand 1388 yoo qabaman 7 du'aniiru. Saudi Arabiyaan 1299 yoo qabaman 8 du'aniiru. Indoneeziyaan 1285 yoo qabaman 114 du'aniiru. Finland 1240 yoo qabaman 11 du'aniiru. Afrikaa Kibbaa 1187 yoo qabaman 1 du'aniiru. Giriik 1156 yoo qabaman 38 du'aniiru. Hindiin 1024 yoo qabaman 27 du'aniiru. Iceland 1020 yoo qabaman 2 du'aniiru. Panaamaan 901 yoo qabaman 17 du'eera. Riippaabilik Doominikaan 859 yoo qabaman 39 du'aniiru. Meksikoon 848 yoo qabaman 16 du'aniiru. Singaapoor 844 yoo qabaman 3 du'aniiru. Arjentiinaan 745 yoo qabaman 19 du'aniiru. Sloveeniyaan 730 yoo qabaman 11 du'aniiru. Kroosiyaan 713 yoo qabaman 6 du'aniiru. Doonii Diamond Princess 712 yoo qabaman 10 du'aniiru. Istooniyaan 679 yoo qabaman 3 du'aniiru. Peeruun 671 yoo qabaman 16 du'aniiru. Sarbiyaan 659 yoo qabaman 10 du'aniiru. Kolombiyaan 608 yoo qabaman 6 du'aniiru. Kaatar 590 yoo qabaman 1 du'aniiru. Masirii 576 yoo qabaman 36 du'aniiru. Iraaq 547 yoo qabaman 42 du'aniiru. Niwuziilaan 514 yoo qabaman 1 du'aniiru. Baahireen 499 yoo qabaman 4 du'aniiru. Emiraats Arab Gamtoomanii 468 yoo qabaman 2 du'aniiru. Aljeeriyaan 454 yoo qabaman 29 du'aniiru. Morookoon 450 yoo qabaman 26 du'aniiru. Libaanos 438 yoo qabaman 10 du'aniiru. Lawtaaniyaan 437 yoo qabaman 7 du'aniiru. Armeeniyaan 424 yoo qabaman 3 du'aniiru. Yuukireen 418 yoo qabaman 9 du'aniiru. Hangaariin 408 yoo qabaman 13 du'aniiru. Laatiiviyaan 347 yoo qabaman homaa hin duune. Bulgaariyaan 346 yoo qabaman 8 du'aniiru. Andooraan 334 yoo qabaman 6 du'aniiru. Bisiniyaaf Horguveniyaan 323 yoo qabaman 6 du'aniiru. Slovaakiyaan 314 yoo qabaman tokkollee hin duune. Uraagaay 304 yoo qabaman 1 du'aniiru. Taayiwaan 298 yoo qabaman 2 du'aniiru. Koostaarikaan 295 yoo qabaman 2 du'aniiru. Tuuniiziyaan 278 yoo qabaman 8 du'aniiru. Moldovaan 263 yoo qabaman 2 du'aniiru. Maaqdooniyaa Kaabaa 259 yoo qabaman 6 du'aniiru. Kuweet 255 yoo qabaman homaa hin duune. Kazaakistaan 251 yoo qabaman 1 du'aniiru. Joordaanoo 246 yoo qabaman 1 du'eera. San Maariinoo 224 yoo qabaman 22 du'aniiru. Keeproos 214 yoo qabaman 5 du'aniiru. Albaaniyaan 212 yoo qabaman 10 addunyaarraa godaananiiru. Azerbaijan 209 yoo qabaman 4 deemaniiru. Burkina Faasoon 207 yoo qabaman 11 du'aniiru. Veetinaam 188 yoo qabaman homaa hin duune. Ruuniyaan 183 yoo ta'e homaa hin duune.
Omaan 167 kan du'e hin jiru. Odolawwan Faaroo 159 wanti du'e hin jiru. Gaanaan 152 shantu du'anii. Maaltaan 151 homaa hin duune. Senegaal 142 homaa hin duune. Ivory Coast 140 keessaa homaa hin duune. Uzbekistan 133 keessaa 2 du'aniiru. Puerto Rico 127 keessaa 3 du'aniiru. Burniyaa Daarusalaam 126 keessaa 1 du'aniiru. Afgaanistaan 120 keessaa 4 du'aniiru. Venezuelaan 119 keessaa 2 du'aniiru. Kuubaan 119 keessaa 3 du'aniiru. Sri Lankaan 117 keessaa 1 kan du'ani. Honduras 110 keessaa 2 du'aniiru. Palestaan 108 keessaa 1 kan du'e. Maarishiyaa 107 keessaa 2 kan du'e. Kombodiyaan 103 keessaa homaa hin duune. Gumdaadluupii 102 keessaa 2 kan du'e. Naayijeeriyaan 97 keessaa 1 kan du'e. Belaaruus 98 keessaa 0 homaan duune. Maartiniik 93 keessaa 1 du'e. Joorjiyaan 91 keessaa homaan duune. Kaamoreen 91 keessaa 2 du'e. Kosovoon 91 keessaa 1 du'e. Monteegiroon 85 keessaa 1 du'e. Giriikistaan 84 keessaa homaa hin duune. Booliiviyaan 81 keessaa 1 kan du'e. Tiridaadii fi Toobeegoon 76 keessaa 3 kan du'e. Riippaabiliika Dimokiraatawaa Koongoo 65 keessaa 6 kan du'e. Jeersi 63 keessaa 2 kan du'e. Mayaateen 63 keessaa homaa hin duune. Ruwaandaan 60 keessaa homaa hin duune. Jibraaltar 56 keessaa homaa hin duune. Guam 56 keessaa homaa hin duune. Paaraaguwaa 56 keessaa 1 du'e. Laayitiishiyaan 56 keessaa homaa hin duune. Baangilaadesh 48 keessaa 5 kan du'an. Arubaan 46 keessaa homaa hin duune. Gaarniis 45 keessaa homaa hin duune. Monaakoon 43 keessaa 1 du'e. Isle of Man 42 keessaa homaa hin duune. Isle of Man biyya kana haaraadha. Anaafis haaraadha. Keeniyaan 42 keessaa 1 kan du'e. Maadagaskar 39 keessaa 0 kan du'e. Guatemaalaan 34 keessaa 1 kan du'e. Jamaayikaan 32 keessaa 1 kan du'e. Ugandaan 30 keessaa homaa hin duune. French Poolishiyaan 30 keessaa 0 kan du'e. Zaambiyaan 29 keessaa homaa hin duune. French Guanaan 28 keessaa homaa hin duune. Baardaadoo 26 keessaa duwwaa. Toogoon 25 keessaa 1. El Salvador 24 keessaa 0. Ameerikaanota Odola Virgin 23 keessaa 0. Bermudaa 22 keessaa 0. Koongoo 19 keessaa 0. Itoophiyaa 19 keessaa 0. Maalii 18 keessaa 1. Niijer 18 keessaa 1. Maaldiivees 17 keessaa 0. Ginii 16 keessaa 0. Heetii 15 keessaa 0. Niw Kaalendiyaan 15 keessaa 0. Jibuutii 14 keessaa 0. Taanzaaniyaa 14 keessaa 0. Mongoliyaan 12 keessaa 0. Kaatooriyaal Giinii 12 keessaa 0. Bahamaas 11 keessaa 0. Namiibiyaa 11 keessaa 0. Doominikaa 11 keessaa 0. Seent Maartin qaama Faransaay 11 keessaa 0. Giriinlaand 10 keessaa 0. Istawaanii 9 keessaa 0. Giriinaadaa 9 keessaa 1. Siiriyaa 9 keessaa 1. Maayinaamaar 8 keessaa 0. Riippaabiliika Dimokiraataa Uummata Laa'oo 8 keessaa 0. Moozaambiik 8 keessaa 0. Liibiyaan 8 keessaa 0. Siishel 8 keessaa 0. Guwaanaa 8 keessaa 1. Siriyaan 8 keessaa 0. Iddoolawwan Kaayirmaan 8 keessaa 1. Walitti hidhaman odolawwan Neezerlaand 8 keessaa 1. Gaaboon 7 keessaa 1. Antiiguaa fi Baarbuudaa 7 keessaa 0. Zimbaabuwee 7 keessaa 1. Beeniin 6 keessaa 0. Walitti hidhaman odolawwan Neezerlaand 6 keessaa 0. Eertiraan 6 keessaa 0. Keevardeen 6 keessaa 1. Vaayitamin 6 keessaa 1. Angoolaan 5 keessaa 0. Tuudaan 5 keessaa 1. Fiijii 5 keessaa 0. Neepaal 5 keessaa 0. Seent Baarnees 5 keessaa 0. Maartinaa 5 keessaa 0. Maanseraas 5 keessaa 0. Saanti Luushiyaa 4 keessaa 0. Nikaraaguwaan 4 keessaa 1. Odoolaan Turkii Kaayikoos 4 keessaa 0. Buutaan 4 keessaa 0. Laayibeeriyaan 3 keessaa 0. Soomaaliyaan 3 keessaa 0. Chaad 3 keessaa 0. Gaambiyaan 3 keessaa 1. Riippaabiliikii Jiddugala Afrikaa 3 keessaa 1. Angiwulaa
lama keessa 0 Donimas Zandan lama keessa 0 Odolon British Virgin lama keessa Njiru Guinea Bissau lama keessa 0 Belize lama keessa 0 Saint Chris Nevis lama keessa 0 Saint Beatty Greenlands tokko keessa 0 Timor Leste tokko keessa 0 Republic New Guinea tokko keessa 0 gaan kabajamtootaa fi daawwattoota Freeman kan daawwataa turtan Freemanidha. Fayyaa ta'aa hamma dhumaatti hordofaa affeerraa keenya horaa bulaa isiniin jenna.